gorsi dhibee hin ta'u kallattii kamiinuu garuu bakka namaa fayyisuu qabuuf jedha. Ayyaataati ka ulfaadha galatooma. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فإن خير الكلام كتاب الله وخير الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسو أمتا خيري الرد ولا فيري حاولي دريرسي حالا ولي مجيسي كالتي لقوف ديموريك اتشا ولي كائي وصدولي بكدداتي رتي قنقفمو دعوة الرتي علمي والبرسيس الرتي قضية يوكين ما أمة إسلاما jabeessuu keessatti ciccitanii qabattanii guyyaa har'aa geessan dura dursoo rabbii keessan galateeffadhaa. Rabbii keenya galateeffannaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itti aansuudhaan namni yoo rabbiin hin beekin of hin beeku. Yoo of hin beekin illee rabbiin hin beeku. Namni rabbiin beeku of beeka. نمني أف بيكو اللي ربي بيك. من عرف قدره عرف ربه جلا. قدري أفي اللي هاق أفي هنق ربي اللي قدنا إيسا كران التنبيكا كراتو كتشقفا ولا سبيل إلى عبادة الله ولا يمكن الوصول إلى معرفة الله. قنكما أبدا ربي بيكو في اللي أف بيكو في اللي إيسا أكدو فن مالي في الدنيا تتصفن قد مالي في إجارمي واني الدنيا جدا مجرين يكون مالي في قدامي آخرة واني جدا مكاقوياك إياما أكما قبلي قسيني اتسين نسو جنني أقصقه ما إجارمي أبدا نمتو وان كان بيكون دندو كراتو كتشبالي كرانسو نمو علمي قفا قرأوا برتو قفا حاجة برت حاجة سيجل ربي سيجل حاجة وائر ربي سيجل صدى ربي يقول أي جلولي حاجة بيتو نمنا حاجة برتي سيبيكو وجي جبس حاجة بقى بريبيكو برتا وجي لي جبس وانت نمني بوليسي صداتو في هم لا يسابق وانت نمني بوتيك أبينيا كبجوف أبينيا سابقة تي قبل ترب يدران دبرا وصون تاني قهني في ربي بيكن كرا ربي اتم بيكن مو كراتو قوفا سنس طريق الوحي وحي وانجلم وحي يجون بيكسيس ربين كرا نبي ملائكتات نبيوتات تدبرسو إرجانو رت واجبا كجبريل فودي نبيتش نبي محمد صلى الله عليه وسلم بران جهه نرد رقمة كرسول ربي قفا كران رسول ربي إران نبرق همو كراتو قفا سنلي كيستي ولا اللي نبي محمد الرانمني ركيتشا نبي محمد في أمة محمد جد تركيتشا صحابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم صحابة الرانمني فودي هر أركيسن كيسيسي فيدي أمة محمد جه علماء في نما علمي قريقفا كان في ابن القيم نمني علمنا ما كون وجيس فيار رادروموني ذن تأجري وصو وجيس فيانا من أقوم فيا برات جرات شباته علمنا ما طبيعتي وان إسد كبسو في وايو كبسة التين فيو أصو بادية في الكيس جرات اللي دوان أبو طبيعتي بي وان أقل التررأو أنا زينا ما من إجارو مهندسة إرالي دروموني ذن دانمني
waan gaaddisa godhachuu danda'u, waan qorraa fi qabbanaa fi aduu qorra jalaa isa baasuu danda'u ijaarrachuu ni danda'a ilmi namaa. Kun waan aqlitti rarra'u, waan sammuutti rarra'u. Namni nama biizinasmaan jedhanii nama rajula amaal nama waa hojjetu siistama duniyaa akka itti fidan akka itti waa daldalan waa dalagatan nama agarsiisurraallee namni duroomuu ni danda'a. Waan aqlitti rarra'u. Wanti ulamaa wanni ulamaatti hajamuuf namni waan aqlitti rarra'u tokko waan aqliidhaan rabbiin gabbaruu hin dandeenyeef. Aqliin haga feete yoo guddatte rabbiin beekuu hin dandeettu jedhanii kallattii rabbi. Aqliin akka ijaati. Ilmiin akka ifaati. Ijji bakki hojiin isiin itti dalaydu maali? Ijji bakka ifaan jirutti malee hin dalaydu ijji. Haga fedhe ijji kee guddaa fedhe haa ta'u, qulqulluu fedhe haa ta'u, bakka ifaan hin jirretti ijji kee jaamaadha. Ifaan sun immoo al-ilmu nuuruun beekumsi ifaadha jedhan. Kanaaf rabbii warra waa baratee fi warra waan baratiin sadarkaa isaanii adda fageesse namaa miti. Hattaa sareen bineensi illeen ka waa baratetu gatii qaba. Rabbiin suuraa maa'idaa keessatti sareerraa wayita haasa'u sareen akka itti waa qaban baratte yoo isii waa isinii qabde nyaadhaa jedhe Rabbi. Sareentuu yoo qabde immoo nyaatinaadha. Hattaa sareen ilmiin sadarkaa sareetu ol fuute jechuudha. Waa baratu sadarkaa sareetu. Saree waa baratte saree akka itti waa qabdu. Sareen waa qabuu beeytu waan qabde san hin nyaattu qabdee abbaan eegdi malee. Tuun ciniintee ajjeeftee dhiiga keessaa gannayxee fokkiftee si eegdi. Kanaafuu bani aadamiin ala bahee ilmiin beekumsi bineensota keessattuu sadarkaa wal caalchise. Maal hayyaa ilma namaa. Kanaaf rabbiin quraana keessatti jecha ilmii jedhu beekumsa jecha jedhu barnoota jecha jedhu al-ilmu yookiin ilm aynii fi laamii fi miim qubee sadan tana jechuun qubee sadii ayn laam miim. Ilmi waan jedhamu kana quraana keessatti rabbi bakka 773 dubbate. Quraana keessatti sadarkaa ilmiin qabdurraa bakka 773. Itti aansuudhaan kutuba sahiha Bukhaarii, sahiha Muslim, Abii Daawud, Tirmidii, Ibnu Maajaa, Daarimi kutuba sunnaa hadiisa rasuula rabbii ulamaa'ni walitti qabanii karaa inni ittiin dhufe gingilchanii dhiqanii ummata Muhammad biraan gahan keessatti jecha ilmi jedhu yoo dubbatte waan 100,000 lakkaa'amu malee waan qubaratti lakkoofte fixxuu miti. Kun sadarkaa islaamummaan barnootaa kenne keessaa tokko. Awwal مسابقة بين أهل الأرض وأهل السماء وبين الملائكة والبشر والدرقمين جلق أبا ملائكة فيه إلما نما جدوتي كجيفمت والدرقمين جلق أبا ورى أرضيتي في ورى سمي جدوتي قل أمي والدرقمي بيكم ساتي ملائكة سماوات تربان قوتون آدم يوان السجود إسام بوسيسي آدم ونني ملائكة هندج آلين كفلمي برنوتاتي وملائكة فالدرة أبتي ملائكة فلمي ملائكة واللال في رجاء في اتباعتي آدم برنوتان إسان جالي آدم بجبينان بريدينان ميدقينا ملائكة جالو برنوتان جالو والدرقم مين جل قبلال ديمي يا آدم ملائكة سنقاف ملائكة ديما آدم ينقافت دا ملائكة اللي قاف ملائكة وانتو كتب سودة دبدي آدم قروا أنبئهم بأسماء وانا مسقافت جر قافت إيه دبدي تنا دي قافت أنسيدي أتدابس دي ربي نبي آدم قلت له فنك نبي آدم يوني ملائكات على كيسه برنوتا والدرقمين جل قبور أرضي فورا سمي جدوتي كجيفمي والدرقمي برنوتاتي والدرقمين جل قبور أرضي فورا سمي جدوتي كجيفمي والدرقمي قرآن آياكم إبتكما dhibba lamaa fi 18 ulamaa gariilleen jedhan babuute aayaa waa'ee tawhiidaa haasoftu yookiin aayaa waa'ee shirkii haasoftu yookiin waa'ee masjidaa haasoftu yookiin waa'ee zakaa soomaa halaalaa haraamaa haasoftu miti aayaa waa baradhaa jettu awwala aayaan jalqaba buute duudaa jechuudha namni waan barre cimiidha hin barne jalqabame
kan qabne jiruun illee isaa bakka kan qabdu. Namni barnootaaf bakka hin qabne guddinni bakka isaan qabu. Ulfinni bakka isaan qabu. Jijjiiramni bakka isaan qabu. Hattaa nabiyyoota wata eegalchiisu rabbiin waa baradhu jecha jedhuun eegalchiise. Iqra bismi rabbika alladhii khalaq. Aayaan jalqaba buute siitana. Guyyaa san irraa furtuun milkaa'inaa guddinaa dagaagina addunyaa kanatti gabbaname. Suuratu Rahmaan yoo laaltan bismillah علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن يجري علم برسيسه جتش برسيسه يقولون قال لا أجسك إمال خلق إن أومي أينو المنامة أما آية أنتم مال جتي علمه إذا برسيسه علم لمان برسيسه لمان جدو مال تجري خلق أجرى المنامة maal jechuudha jalqabni ilma namaa durallee barnoota dursa ilma namaa awwalallee barnoota durse booda isaallee barnoota itti aane ilma namaa akka kallattii hundaan marse maal jechuudha barnoota jechuudha allamahu jedha bakka lamaaniinu kanaaf gatiin barnootaa waan har'aa isaanii keessaa bahanii miti rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti hadiisa abi hurayraan كرا يا مسلم كرا أبي هريرة رضي الله من سلك طريقا نمني كرابوه كيستي برنوت بربادو علما برنوت سهل الله له به كرا سنين وان دلقوا به سنين ربي كرا جنة إسابنا جدا والعلم طريق يوصل به إلى الجنة وبرتون كرا جبابا جنة لما جسراتك جنة بربادا من نمني وابرتو حقا ودو مدبين اتكيسا والقهيجو حرا من سلك طريقا نمني كرا بني نمني كرا بؤي نمني كرا سيني كجدمو قباتي بقارافيك إلي كيسا ديمو قفامتي منا تيسي كرا انترنيتا كرا ايمو كرا زومي كرا واتسابي كرا يوتيوبيتين كرا لايفي الدداتين من سلك حرة كيسا قالوا دندا جتشو من سلك طريقا أكا الزمنات التجران نوان توفتي وكين غارة كيسا باتي غموجي كدتي ديمو قفامي تدرسمان من سلك طريقا إن كل وان أما السوشيال ميديان وان هر الدنيا ميديا في ماس ميديان هر الدنيا ركاك أبو كان قوتو كيسا قالا namni hojii fedhe dalagu ammas gaafa inni du'e irraa khayriin isaa jetti warra tokko qofa malee sunif warra ilmi gaarii qara'ee ilmi barate san barsiisee addunyaa irratti barnoota dhiisee dabre فإن علمه يجري عليه في قبره إلى قيام الساعة إرجعني قبري سنلك قبري تتيجي رسولي وجين والفيني كان أقولي هذا وإكنا حديث كنا وكاف نتأي حديث بائع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني إمام مسلمي في قسم إمام البخاري رحمة الله عليه حديث معاوية بن أبي سفيان من يريد الله به خيرا نمني خير ربي سافره يفقهه في الدين ديني كيسا برنوتا ساكنة لما ديني كيسا لا خيري إسافر إيجي كيسا نفكراتي خيري إسافر نمني ربي شر إسافر برنوتا ما مرسي نجو نما ربي سلماسو بربادو سجليسو بربادو أكيني وهي تنبون بربادو برنوتا مش خيري سنبرسي سجو يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نمني حكمة كنمي حكمة جتون علمي له نمني ربي علمي سبدا سي فقد أوتي خيرا كثيرا خيري دانغا هنك ابني ربي سبدا سجل كناف
warri karaa iimoo karaa zuumii har'a madrasaa jaarraan kun qabu barri nu keessa jirru qabu keessaa tokko madrasaa iimoo fi karaa zuumiitii fi karaa adda addaatiin har'a dhalli namaa wal barsiisaa jiru kana. Wayitawwan kana barsiisan irratti wanni dogongoraas argamuu danda'a, wanni sirriillee argamuu danda'a. Wanti dogongoraa warroonni khayriin kun akkam facaane barbaadu jira. Hussaadni warri haasidaa. Iimoo dur muuziqaan beekamu bakka duriyyeen itti wal gahee wal hamatu waa balleessu itti muuziqaa dhageeffatee keessatti baacee seera rabbii cabsee seera safuu cabsee seera duudhaa aslii dhalli namaa qabu cabsee irratti akka fedhe baala gusan harkaa qaban. Kanaaf hin dandeenye ilmi as keessa barsiifamu. Kanaaf shira adda addaa maqa balleessii adda addaa irratti dalaganii facaasu. Namni ilmii baratu keessatti namni ilmii barsiisu waan barsiisu san itti citee hojiin isaa guddaan sanuma ta'ee yoo jedhe mindaa san fudhatuu shari'aan hin dhoorgu. Sahaabaa rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum hadiisa hedduu keessatti hadiisa gaafa kaan علاقة ابن حصار صحابة رسول ربيتي قاف كان نمتجا إسا كرادي ماجرو جنين مراجتين نمتج مراتي قبني رتان رسول برا وإتا رسول دبسي غرا منا إسا تقلو كرات تترق نمتج هيداني رتا مراتا مالتا جناني مراتي نبي يجد إنقد إرقام يجد أنسان برا خيرين أبمتو wantummaan nama kanaa yaallu wahii isin bira jira jedhee gaafate warri gosaa kan namticha maraate jira jedheen achuma gattaa'ee faatihaa guyyaa sadiitti qara'ee jedhe yeroo lama har'a lamatti qara'ee borillee lamatti qara'ee sadaffaatti qara'ee namtichi fayyee jedhe achiin re'ee 100 naa kennan jedhe re'ee 100 achiin rasuula rabbiitti dhufe re'ee haree yaa rasuula rabbii akkana jedheen rasuulli faatihaa malee waan biraa wayyette jedhanii rasuulli hin jenne jedheen rasuulonni jedhanii fi way waan biraa waan akka shirkii dogongora waan dur warra jaahiliyaa irra ture jechoota keessan itti dabaltee jechuuf gaafata rasuulli hin jenne jennaan inni kunu baaxilaanuu nyaate waan hamtuu waan fokkattuudhaanuu nyaatu jira mallaqa nama ati yoo karaa khayriitiin fudhatte maal qaba rasuula rabbii inna khayra wanni ati ittiin fudhatte kun alhaq waan haqaati dhi rasuuli sallallahu alaihi wasallam. Qabxii kanonni kaasuuf har'a jihaa iimoo keessatti gara lamaan dubbiin cabde. Tokko maqaa sheekotaa fudhatee nama waa qaraa'isu fakkaate qur'aana namuu qara'ee jira. Namni salaanne irra nama qur'aana qara'u jira. Kan salaanne ka islaama irraa manni garuu qur'aana hin danda'a. Qur'aan hin qara'ama waan ta'eef hatta kaafirlee qara'u jira. Haffazuutu hin danda'amne malee kaafirlee qara'aa jiraadha qur'aana. Har'a namni qur'aana qara'ee qofaaf ka amalli isaan beekamne lafarratti aqiidaan isaan beekamne barnoota isaan qabne ijoollee keenya guruuppii ijaaree sobee afaan mi'aahuudhaan mallaqa humna isaaniitti ol karaa sobaatti mallaqa irraa nyaatee balbalatti cufee guruuppii diigee achi dhabamu. Kunni warra duula gurguddaa maqaa islaamaa fi maqaa sheekota ulamaa sirnaan rabbiif jecha barsiisan diigu jiranidha tokko. Isa kaan immoo maqaatu bade. Xannacha tokkoon foon guutuu na jaha jedhan. Har'a iimoo kana keessatti ijoollee gaafa biyyaa baatu aliifin hin beekne aliifin qaraasisanii waa nama qaraasisuun laafaan seehuu namni gari laafaa miti. Har'a daawwaa godhuun laafaadha. Muhaadaraachi baatee uummata fuuldura haasa'uun laafaadha. Ofii keetii haasoftee deemta. Nama tokko aliif jechisiiftee aliifin xumursiiftee qur'aana seensiftee qur'aana ficcisiisuun aayaa takka afaan kaa'uun qofti azaaba inni qabu nama beeku beekaadha. Nama meeqatu aliif irraa qabee qur'aana fixee tafsiira qara'ee ijoollee matni afran qaraatee eebbifamtee 100 beekan as keessatti. Hojii laafaadha. Wanni waa hojjetu jiru hojii kana. Hojiin islaamni haajamullee hojii kana. Dhaloota qopheessuullee hojii kana. Daawwaa godhuu jechuun muhaadaraa godhuu jechuun bar eelee oowwisuudha. Waa oowwifteetuma biraa deemuu yoo ta'e malee daawwaa godhuu muhaadaraa godhuun ilmii miti barnoota miti. Yoo qabxii irratti xiyyeeffattee qabxii mata duree san qopheessitee waan dhaloota dabru waa wayii haasoftee bareechite malee.
hojiin ulfaatan hojii kana. Warra akkanatti ganamaa galgala miila isaa cabsee mataan isaa daakamee dadhabee nama tokko qofa qaraayisuun adaaba inni qabu nama 20-30 qaraayisu. Duulli fokkataan wayita duriyyeen garii maqaa sheekaas keessa fudhattee iimoo keessa ijoollee walitti qabdee birrii irraa nyaattee maqaa islaamaallee balleessitee hojii gadhee hojii fokkattuu dalaydee har'a walitti qabanii warri irraa haasannee jiranii. Kan ammoo isintu qindoominaan wal qindeessee tartiibatti wal deebisee wal gulaalee wal dhageeffatee gareen kun garee kaan dubbisee sheeka namni isa gulaalu jiraachuu qaba. Sheeka waa barsiisu kana aqiidaa isaa sadarkaa ilmi isaa namni isa qaraa'isu beeku jiraachuu qabarra. Namni lafumaa ka'ee guruppii banee sheeka jedhamuu hin danda'u. Nama har'a summii aqiidaatti nama deemu jira. Nama firqaan biraa summii aqiidaatti nama socho'u jira har'a. Quraana qaraa'isuudhaan dhufaa booda Allahu mawjuudun bilaa makaanii adeemsa keessa afaan kaa'aa deema ijoollee keenya. Guruppii kana keessa guutuu waan akkana. Kanas yoo wal taane yoo wal dhageenye yoo waliin ijaaramne amiirranii fi sheekonni garee bakka adda addaa jiran guruppii takkatti nama isin didee garee isin jalaa dhagahuu didee isin jalaa fincilee irratti duultanii isa diigu isa balleessu. Garee harka islaamaa jalatti hin deebine jamaa islaamaa jalatti hin deebine yadullahi ma'al jamaa de rasuulli harki rabbii humni rabbii harki rabbii jamaa wajjin jirti de rasuulli gurmaa'ina wajjin harka wal qabatuudhaan. إنما يأكل الذئب رأي يجين ونسين ياتو رأيين كيسا دي رسول رأي كوب آدم تنياتي دي رسول يجين رأي كوب آدم نمني كوب آدم كفا غري كيسا ويتجارتن تقفا شيك جو لبرسيسو غلالو قبدن بيكمو قبا شينيسو أكيدا نسا اينو رق رأي ايساتي رأي نمسا جنجلچه إسا قرطو جاچو قبا يو كان غروبي ديگو summii osoo argitu summii jasada ummata keenyaa keessa deemu osoo argitutti jal'isuun haraama. Har'a tokko kana lammaffaa garee tokko gareewwan guutuu ka to'atu of jalatti jiraachuu qaba. Hagam qaraa'isaa jira gareen kun hagam barataa jira hagam faana fuudhaa jira haga sadarkaa sartifikeeta akka addunyaatti qeebalamu. Hojjetu bira gahuu wanni dhorku hin jiru har'a. Akaadaamii gurguddaa jira addunyaa kanarra kan onlaayiniidhaan barsiisee sadarkaa gurguddaa addunyaatti eebbisiisaa jiru. Zaad akaadaamii jedhamu tokko yoo ka beektan ta'e har'a tafsiiraan aqiidaa adda addaatiin haga sadarkaa allaamaa caalima gurguddaa taatutti si qaraa'iin qaraa'isarra. Haga achitti gaa kenna har'a wayita namni aliifiin qara'u eegaluurraa wal caccabsa maqaa wal balleessa aliif irratti daaraa wal gola aliif akka banii Israa'eel obboleeyyan Yuusufii osoo Yusuf waa takkan ta'in mootiin taane biyya Masriin dhayne mucaan hin guddanne waan takkan finne mucaan manaama qofa arge. Sababa manaama namni fuudhee boolla nama buusu. Duniyaa tanarra jira banii Israa'el malee namni abjuudhaaf jedhee hirriba boolla nama buusu. Har'a namni keenya abjuu irratti boolla ol buusaa jira abjuu gaarii. Namni gariin hinaaffarraa bar osoo akka ati abjuu bareeda argaa jirtu beek hirribaa si kaasa. Har'a aliif irratti maqaa wal balleessanii duriyyan adda addaa nama harkaa gariin kaseentullee jira kun maqaa wal balleessee ebalu qaraa'isee ebalu maaliif gareen kun ka isaa darasaan jala baay'attee yookiin barattoota achii inni 100 qabaa kiyyamaa garana dhufuu dhabde hinaaffaa qofa dhimma dhuunfaa isaatiif dhimma uummata Muhammad diigu dhimma dhalootaa diigu dhimma uummataa diigu dhimma dhuunfaa isaatiif jedhe. Kanaaf namni dhukkubsataa nama yaalu mashaayikni ulamaani du'aatni warri waa qaraasiiftan as keessa jirtan keessatti qofa rabbi sodaachuu amaanaa ofirratti tiksu jecha jennu keessatti ikhlaas ofirratti ilaalu rabbitu na argaa jira makhluuqa dura namni maal naan jedhaa dura rabbi maal naan jedha jecha kana dursu namni maal naan jedha namni sin dhiisu suwaati haga bishaan samii irrallee qulqullooftee namni dhoqqee basetti laaqqa sin dhiisu ilmi namaa namni nabi Muhammadiin hin dhiisin namni nama ambiyoota rabbii tokkocha hin dhiisin sin dhiisu. Keessattuu gaafa daa'uuf gabbaatee fuula namaa fuuldura baate sirratti duula khalqiin. Li'annahum fedhii inni uummata irraa barbaadu uummata gabroomsee waan hojjetu deemu sana harkaa diigaa jirta. Kanaaf sin dhiisu. Kanaaf haasaa walitti hin dheeressinu warri garee adda addaa as jala jirtan akkasuma warri guyyaa har'aa eebbifamtanii sadarkaa eebbaarra geessan warri huruufa qaraatanii aqiidaa qaraatanii tafsiira qaraatanii
ilmii gargaraa qaraatanii guyyaa har'aa eebbaa irra geessan baga gammaddanii guyyaa eebbaa dhugaadha waan tokko namni hojjetee dadhabee bakka tokko yoo geessu itti gammada. Garuu hojiin guddoon tana achi haftu. Eebba osoo hin taane ba'aadha. Badhaasa osoo hin taane ba'aadha amma booda. Waan baratte kana hagam itti dalayda, hagam gabbaatee nama biroo barsiifta. Dukkana sirraa saaqame kana namaan akkamitti irraa saayixaani hojiin guddaan kana boodatti aana. Lammaffaa barnoonni hin dhumu. Osoo barnoonni hin dhumin nuti dhumna. Rabbi zidni ilmaa osoo jedhu duniyaa irraa tare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hin dhumu barnoonni situ dhuma malee si dura dhuma. Kanaaf haasawa dheeraa sinitti inaasu ustaaza keenya Sheekh Abdullah kana qofaa miti uummata keenya guddaa kennaa fi turan itti gaafatamaa jam'iyyaa yookiin waldaa dubartoota Iman jedhaman kan yeroo sooshaal miidiyaa gubbaatti illee argitanii fi akkasuma leenjii adda addaa karaa mootummaa shari'aa saahiba kiyya isaanii kaalama dhimma kanarratti daqiiqama kiyya irraa isaanii qoodee daqiiqaa 10 waan hin caalle akkasii dhaaman barbaada. Asumaan dhageeffadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله استاذني كنا وان قد سني الأماني تنجرني بليانك يجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن